لا تخواتي عالم كيس جرتنتي namni tokko yoo dhufee mana keessan saamee isin hunda fixuu fale obboleessa kee tokko sibiraa hamaatee duraan simiidhaas saamaa ture obboleessa kiyya kana namiidhee duraan na saame alagaa wajjin ajjeeseteetii fi haaskaa keef wajjin fixamoo mootii waliin dhaabbattee waboon dhiheesse ministeerri muummee Abiyyi Ahmad fudhachuu qabna jechuudhaan qondaalota olaanoo waliin marii jalqabuunsaa yoo himamu haal dureen waboon dhiheessee ture Oromiyaa irratti mootummaa ce'umsaa paartiilee siyaasaa Oromoo hunda hirmaachise ijaaruudhaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hunduu hiikamu waraanni bilisummaa Oromoo waboon osoo hidhannoo hin hiikkatin daangaa Oromiyaa tiksuu isa jedhuuf balbala banuu fi qabna ministeerri muummee Abiyyi Ahmad jaanis Oromiyaa irratti paartiin bilisiginnaa diigamuuf deemaa gaafas banne jechuudhaan pirezidaantii Shimallis Abdiisaa afaan didanii jiraachuun saaxilamee jira. Muummee Abiyyi gaafii fi haal duree waboo keessatti gaafii paartiilee siyaasaa Oromoo hunda deebisuun diina xiqqeeffachuudhaan fira qabsoo baay'ifachuu isa jedhuun ammoo paartiilee siyaasaa Oromoo aboo fi kaafoo dabalatee hunduma isaanii mootummaa federaalaa irratti osoo hin taane Oromiyaa irratti paartii isaanii bilisiginnaa kan makate mootummaan ce'umsaa dhaabbatu gaafas Oromoo fi Oromiyaanis nagaa argatu nutis uummata Oromoo waliin taane diina keessoo hin qabaannu kan alaa malee gaafas ammoo teessumni masaraa mootummaa fira malee diina xiqqeeffachaa deema. Oromiyaa irratti paartiilee Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo waboo hidhannoodhaan lolaa jiruuf balbala bannee qondaalota mootummaa naannoo Oromiyaa gara federaalaatti fiduu qabna isaa Abiyyi Ahmad jedhan Shimallis Abdiisaa Fiqaaduu Tasammaa Awwaluu Abdii fi Addisuu Araggaa afaan ammoo waajjira ministeera muummeetti mariin osoo gaggeeffamaa jiru walgeecha dhiitanii bahuudhaaf yaalanis xumura irratti waliigaltee tokkorras osoo hin geenye adda bahuu isaanii qondaalli mootummaa olaanaan tokko dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofaa turan odeessa kana nuun gahanii jiru. Keessa beektonni akka himanitti mootummaa lola gaggeessaa jiruun hin injifadhatti danuu dhabaa jira. Obbo injifachuu akka hin dandeenyes waan hubate fakkaata. Inni waraana bilisummaa Oromoo waboon dabaluun ammoo rakkoo siyaasa Oromiyaa keessatti hammaachuusaa mul'isa. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma ajjeechaadhaa fi saamicha ammeessu waboon humna guddaa ofitti makaa jira jedhan kan mootummaarraa baqate iddoo simannaasaa leenjii waraana bilisummaa Oromoo waboo taatee jirti. Kuni ammoo haala jiru ammeessuu alatti waraana guddaa meeshaalee gurguddoo waliin Oromiyatti bobbaasuun furmaata fidu tokkollees hin qabaanne. Abiyyi Ahmad ulfaataa waggaa afur waboo waliin godhe booda ammoo waan hubate fakkaata. Haal duree waboon dhiyeesse fudhachuun mootummaa federaalaatiif dirqama tahaa jira. Haal duree waboo kana mootummaan federaalaa qeebalutti ammoo paartii isaanii bilisiginnaa bakka lamatti fottoqoo mudachuu mala jechuudhaan xiinxaltoonnis himu. Lolli waboo waliin gaggeeffamaa jiru lola akka naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraatti yeroo gabaabduu keessatti xumura argatu miti. Lolli naannoo Tigraayitti waggaa lamaaf gaggeeffame dhumaatii hamtuudhaa fi mancaatii guddoo geessisuun booda dhaabbatee waliigalteen mallattaa'ee karaa hojii nagaa buusuuttis galamee hojjetamaa jira. Lolli naannoo Amaaraattis torbeedhaaf adeemaa ture. Sirnoota mootummaatiin ammoo hidhattoonni milishaa fannoo cabanii magaalaa keessa baafamanii jiru. Kunis ammoo xumura argatee jira jechuun miti. Kaaffii kaayyoo diinaa fashaleessuun fudhate kana loltoota mootummaa Abiyyi Ahmad qarqara biyyattiitti ture kan waraana bilisummaa Oromoo waboo gaggeeffamaa jiru ammoo jiddu galeessa biyyattiitti gaggeeffamaa jira. Akkasumas naannoo guddicha biyyaa ta'ee fi uummata biyyattii guddaa fi hangafa keessatti gaggeeffamaa waan jiruuf dhukaatii qaamni hidhannoodhaan lolaa jiru dhiyeesseef karaa sirriitiin deebisaa yoo laatame qofa waraanichi xumuramuu danda'a kan bilisummaa Oromoodha. Ta'uu baannaan Itoophiyaan ammoo martoo waraana bilisummaa Oromoo waboon yeroo jedhan carraa isiin qabdu yoo hin xinxaltoonni giddaa ayyaanaa fi kiramuu keessatti ammoo tarkaanfii fudhatee
hojjettoota mootummaa barbadeessee achi keessaa baqachiisee booddee hidhamtoota siyaasaatillee bilisa baasee akka jiruu fi gama biraatiin ammoo injifannoo booddees manni bal'aan magaalattiitti bahuudhaan waraanicha simatanii akka jiranii fi waraanichi injifannoo booddees ammoo lolicha ittuma fufuudhaan gama jiddu galeessaatti adeemaa jiraachuun kan himame waraana bilisummaa Oromoo waboo akkaan guddaate bakkoota garaagaraarraa hojjettoota mootummaa Abiyyi Ahmad rukutuudhaan fuulduratti adeemaa jiraachuunis ifatti baramee jira. Waboon guddaadhaan tarkaanfii fashaleessuu humnoota mootummaa irratti fudhachaa jiruun injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise giddu galeessa Oromiyaadha. Gaazexaa Shaggar dabalatee akkasuma kibbaa fi kabaattis tarkaanfii fudhachaa jiruun injifannoo gonfachaa jiraachuu himee sabichinis yeroo kanatti nasaa cinaa dhaabbatee diinasa ofirraa qolachuu akka qabus ergaa jajjabduu fudhachaa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo olaanoo ta'anis waamicha dabarsuudhaaf jedhee mootummaan naannoo isaanii kan hin amanne maree ministeerota naannoo Amaaraatti labsii yeroo muddamaa akka labsamu murteessee isaanii kanneen walii galtee Piriitooriyaa danquudhaaf yaada idilee kabachiisaa seeraan fashaleessuudhaaf dhufuu isaa seeraan alaa kun ammoo dinagdee fi hawaasummaa naannichaa irratti dhiibbaa olaanaa Amaaraa kaasaniidhaaf seera mootummaa federaalaa kan uumutee argamuu fi nageenyaaf tasgabbii uummata naannichaa kabachiisuudhaaf jecha manni marichaa naannoo Amaaraatti labsii yeroo muddamaa akka labsamu murteessee jira jedhame. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuun saffisaan fudhatamuu akka qabus ammoo maricha kanarrattis keejjira jedhamee jira. Finxaaleeyyii Amaaraa fannoon himlaa yeroo adda addaatti raawwatamiin siyaasaa dinagdee hawaasummaa nageenyaaf tasgabbii uummata naannichaa rakkoo hammaataa keessa galuunis ibsamee jira. Sochii seeraan alaa kanaan adeemsa seera idilee kabachiisuun rakkisaa ta'aa dhufu ammoo isaaniin naannichatti labsii yeroo muddamaa labsuun barbaachisaa ta'ee argamus eeree jira. Yeroo muddamaa kun ammoo yeroo pirezidaantiin naannoo Amaaraa Yiliqeel Kaffaalee kaleessa ammoo mootummaa naannoo Amaaraa kana dura dhaabbachuus hin danda'u. Sochiin isaanii mootummaa ol ta'ee jira jechuun mootummaa federaalaa gaafatetti hoggaa ta'u guyyaa har'aan tanaa manni maree ministeerotaa naannoo Amaaraatti labsii yeroo muddamaa labsuudhaan tarkaanfii hatattamaa fudhachuus akka qabu ifatti ibsee jira. Labsii yeroo muddamaa kana booddee ammoo rayyantisaa biyyattiidhaa tarkaanfii jabduu fudhachaatiin jira jechuudhaan kan beeksiseera jedhee magaalota naannoo Amaaraa saditti akkasuma Laallibalaa fi bakkeewwan garaagaraattis wata fannoo finxaaleeyyii Amaaraa haleelaa jiraachuus kan beeksise. Fannoon kana gubbatti ammoo waanjii qabaachuu baatus guyyaa kaleessaa magaalota xiyyaara addunyaadhaa kan Laallibalaa akkuma dhuunfatetti harkaa qabaachuudhaaf tarkaanfii jabduu fudhachaa jiru. Wata mootummaa danuu isaanii barbadeesse injifannoo gonfachaa akka jiru fannoon kan beeksise. Rayyantisaa biyyattiidhaa har'aan tana cabsine itti gallee jirra barbadeessuu irratti argamna jechuudhaanis ifatti himee jira. Fannoo kun ammoo matarraa deeggarsa argatee jira jechuudhaan himamaa kan jiru hoggaa ta'u uummata dudduubetti naanna'uudhaan rayyantisaa biyyattiitis dura dhaabbachaa jira jechuudhaan himamaa jira. Ta'ullee ammoo kan akka kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti qaqqabee ture naannoo Amaaraattis qaqqabuun saafan qabu. Bakka kana ammoo fannoota harka isaatiin uummata Amaaraatti geesse jechuudhaan keessa beektonis himaa kan jiran. Kanaan dura ammoo mootummichi isaanii waliin jira jechuudhaanis himamaa kan ture. Yeroo kanatti bilisiginnaan damee Amaaraa fannoo banuudhaan Abiyyi Ahmad dugda isaanii rukutee akka cabsuufis balbala saaqxee jirti jechuudhaanis keessa beektoonni himaa jiru. Fannoon ammoo mootummaa naannichaatis komachuu irratti argama. Gaaffii saba Amaaraa deebisuu irratti argamu. Saba keenyaaf ammoo caabisaa isaanii barbaaduudhaaf ni qabsoofna jechuudhaan fannoon qondaalota naannoo Amaaraa sadarkaa garaagaraa irra jiran irratti ammoo xiyyeeffatamuu ibsee akka Oromoo kanaanis gala Oromiyaa keessa sossoolli Shaggar iddoo taraaraa jedhamuudhaan beekamutti tarkaanfii fudhateen waraanni bilisummaa Oromoo waboon godina Horroo Guduruu Wallaggaa irratti tarkaanfii fudhateen waraana Abiyyi Ahmad dhibbootamaan lakkaa'aman barbadeessuun himamee jira. Sadaasa shan guyyaa har'aan tanaa bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii laalessaa fudhateen humna faashistii Abiyyi
Abiyyi Ahmad dachee Oromiyaa keessaa buqqisuu itti fufuudhaan godina Horroo Guduruu aanaa Abaaboo Guduruu keessatti waraana mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala muka harcaasee jiraachuun himamee kana meeshaalee waraanaa garaagaraa qawwee eekee rasaasa eekee kumoota hedduu bombii harkaa hidhannoo fi gama kaaniin jira roobireenii dugda diinaarraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee akka jiru waboon beeksisee jira. Lola guddaa waboon aanaa Abaaboo Guduruu magaalaa duratti kaleessa gaggeesse mootummaan bilisiginnaa rifachuunsaa kan himame xiyyaara waraanaa Oromoo fayyadamuudhaan magaalaa Daadooratti marsaa lama bombii kan darbu qabeenya namootarraa miidhaa qaqqabsiisee lubbuu namoota nagaattis hedduu galaafates magaalattiin guutumatti fatoo boojalaas akka seentee jirtuutu himamaa jira. Oromoo waboon guddaa guyyaa har'aan taraan Shaggar iddoo taraaraa jedhamutti gaggeesse kanaan dhummoota mootummaa Abiyyi Ahmad